Feesbuukiin qabnee kaasee wajjin dhalannee wajjin guddannee amma isheen sarkaa kana geessutti illee wajjinumaan hin tureenii kuni waan taaraamni namni baay'een beekaa. Yeroo isheen lubbuun jirtu warra wajjin arrabsamaa ture keessaa nama tokkodha. Yeruma isheen lubbuun jirtullee nu arrabsaa turanii kuni arrabsoonii jechi anaaf haaraa miti. Garuu wanti amma miidiyaa olii gannaanneeffamaa jiru yoo haqa ishee hin barbaadinaa nuun jiranii haqa ishee sana yoo ofii haqicha beeku yoo ta'e haqicha nuuf himan. Hangaaffii gabaabaa kan hin qabu lafa haqichaa beeku lafa haqe sana jiru warri akkas nuun jechaa jiranii lafa haqe sun jiru beeku yoo ta'e haqa isaa achi as ba'anii nuuf himan. Ammaatiin kan isaan barbaadaa jiranii haqa mucaa kootiidha. Ammas maatii waa'ee birrii waa'ee maalii waa'ee gargaarsaa maatiin tokko gaafachaa jiran kan ani boqodhuu jiran armeen isaanii kan isaan natti himatan haqa mucaa kootii isaa basheen of ajjeeftee baruun barbaadaadha ammayyuu taanaan. Ilaa waan isinii irratti xiyyeeffachuu qabdanii gargaarsi waan biraadha sun maaliif gargaaramtee dhiistaniis jechuun ishee duutees dhabneerraa kan haadha kana gargaaraa turte booniidha. Ergaa ofii ishee jajjabaatte kaatee kan harka qabaa ture booniidha. Waan nama ajaa'ibu daasiin gammachuu isheetii utuu hin kennii daasii gaddaatti jijjiirameela. Waan isin hubachuu qabdan kun immoo sirraffisula na dhaggeeffadhu. Inturame iyyuu akka kan biraatti gaafa inturame maaliif haqa ishee hin barre mucaa kana gammadduuma ishee obbiraa deemsisanii ji'a tokko fa'i hin turre reefuudha. Kan isheen deemte wajjinillee kolfitee hin taphanne haala tokko fi guyyaa baay'eellee haadha ishee kana biran turre wantoonni tokko mudatee turan addanatti gaafa isheen dhuftee jechuudha. Kanaaf jaartiin amma walumaa galatti mana mucaa kana lafa isheen galtu maal akka taate hin beekan obboleessi ishee waan beeku hin qabu. Inni biyya Dubaadhaa dhufees waan beeku hin qabu. Isinii kala miti. Kanaaf imaanaa nutti kennatanii jiru. Kanammoo abbaan barbaade gadi nagalaga ishee qainarra kaa'ee yoo lubbuu aarsaa lubbuu kaffaluu hin barbaachisa ta'an nan kaffala. Dhaggeeffadhaa. Maaliif yoo isaan namni waa'ee mucaan kun nama miidiyaa turte haqni ishees karaa miidiyaa kanaa barbaadamuu qaba malee poolisiin qabateera jennee callisnee taa'uu hin qabnu. Har'akkoo sa'a 24 booddee koo istooriin namaa jijjiirameera namni waa ishee irraanfateera laa. Namootuma muraasa namootuma waa'ee quuqama lammii quuqamaa namummaa qabantuyyuu achi as ba'ee amma yoo na haasaa jira malee kaan irraanfateera. Garuu ammayyuu garaan haadhaa hin cinne maaliif tokko sababa isaa hin barre maaf akka isheen of goddaate haadha ammayyuu sababa isaa baruu barbaadde la. Maaliif inni kan dhufee kanatti haasaa inni sun kanatti haasaa inni sun kanatti haasaa inni kun kanatti haasaa waan ta'eef jechuudha. Maaliif yoo hin danda'ama ta'e haqni boonii bahuu qaba. Silkiin boonii amma yoonaa hin fattashamin jira. Maaliif lookerii keessa jira jedhamee bahee fattashamuu qaba. Maaliif teekistii isheen haasoftee ji'a kana torban kana keessa karaa sooshaal miidiyaa ishee hundumaa xiyyeeffannoodhaan fattashamuu qaba. Maal haasoftee maal haasaa turte eenyu jina haasaa turte haasaa akkamii haasaa turte qoratamuu qaba bakka guyyaan itti kennamuu hin qabu. Maaliif yoo inni batee qaama seeraa bukkeetti wal gurmeessee qaama seeraa tokko biratti bilbilli sun fattashamee ibsi kennamuu qaba. Maaliif jaartiin kun garaa kutan baqa ammayyuu jaartiin garaan kutanne maaf akka of ajjeefteedha malee maaf akka of ajjeefte maatiin ammayyuu addan baasin jiru laa. Sababa isaa mucaan kun gammadduu turtee kolfitee taphachuu ishee beeku malee waan biraan turre. Ammayyuu taanaanii xiyyeeffannoon tokko silkii sanaa ammayyuu silkiin sun qoratamu waa'ee viidiyoo baduu sanaas fattashamee bira gahamuu qaba. Dhiisi namaan jechuu hin danda'ama. Sodaatu waan riba malee fuudhani. Rakkoon qabu baay'ee hin duuta namni kamiyyuu dhumarratti numa duuna. Haqaaf immoo yoo haasoftee yoo waa'ee haqaa dubbatte waan meeqatti naannessu waan meeqatti jijjiiru. Kanaaf baay'ee haasa'uu hin barbaadu. Ammayyuu taanaanii uummanni Oromoo irratti walii galee wanta ta'uu qabu waan an karaa kootii waan gochuu qabu yoo jiraate wanumaan godha. Waan uummanni godhi jedhee waan uummanni irratti walii galee bira dhaabbachuun dirqama kooti. Maaliif namni gaafa wajjin gaafa kolfaa gaafa gammachuu gaafa xabaaduu waamini. Maaliif kanaafiyyuu waan jiru bifa ija seeraan itti adeemama ammas teellaatti hafaa jira ammas qabbanaa jira dhimmi kun. Maatiin ammayyuu haqa barbaadaa jiru haqni sun haa ba'u. Haqni sun haa ba'u mucaan isaanii eessa akka jiraattu hin beekamu.
maali qabeenyi ishee eessa akka jiru qabeenyi isheen joortee horatte kun eessa akka jiru maal akka ta'e hin beekan tokko yamma sigala imaanaa nutti kennatan dhageessanitu viidiyoo irraa imaanaa kana monuuni warri beeknu amma tokko warri waa beeknu amma humna keenya achas baasu yaallee mokorree achas baasuu danda'u qabna malee quba walitti qabdee as wal gaggalagalchuun sirrii warruma kaleessa nu arrabsa warruma kaleessa boonii arrabsaa turetu arraa akkas jechaa jira hanni ergixanyaa man beeka maaliif kaleessas duukaan ture guyyaa gaddaas duukaan ture guyyaa gammachuus duukaan ture yeroo dhukkubaas duukaan ture amma guyyaa irraatti duukaan jira ammas wajjinuman jira waan ta'eefi haqni ishee akka bahu maal jalqabarratti haqa ishee barbaadaa jiru waan ta'eef warri dandeessan uummanni Oromoo bal'aanii karaa dandeessaniini yoo dhuguma namummaan isiitti dhaga'ama ta'e yoo dhuguma jaartiin kun keessi ishee akka boqotu hin barbaaddu yoo ta'e boonii dhabneerra haadhi ishee kun akka isheen boqottu yoo barbaaddanii dhugaa mucaa kun akkamitti akka of ajjeefte isa kana irratti nu xiyyeeffadha isa kana duwwaa nu baasa jechaa jiru waan ta'eef kana duwwaa dhalaa sagaleen isaanii kan ammoo yaada isaanii immoo amma danda'ame ammayyuu yaada isaan qabanii yoo isaan miidiyaatti bahuun dadhabame yaada isaanii fuudhee immoo miidiyaatti immoo onumaan baasa waan keessa isaanii jiru. Kanaaf immoo yoo na fannistu ta'e nan fannifamaafan dhaggeeffadha bakka xumureen jira. Chucha galatoomii uummanni azzala jirtan maaliif emoojii bochaa barreessitu si. TikTok warningi nutti kenne bor bakka tokkotti walitti qabamne akka nuun hin haasofneef immoo maaliif emoojii bochaa hin barreessinaa yoo dandeesse koppiliinkii godhi taabii godhi koomentii isin barreessitanis tokko jiru yoo isinii dandahame koppiliinkii godhaan isiniin dandahamu taanaan isinitti hin tolle taanaan saddeedhaa taa'aatii aggeeffadhaa malee emoojii bochaa hin naqinaan warningii kennaa jiran chucha guddaa galatoomii ulfaadhuu siin jechuu barbaada ijoolleen azzala jirtanii ijoolleen quuqama namummaa qabdanii uummanni keenya qaaliin jechuudha. Rabbiin isin qabe koppiliinkii fi taabii qofa godhaan emoojii bochaa faayidaa nuun buusu. Homaata akka nuun fayyadu emoojiin bochaa. Gargaarsas miti kun beekumsas miti. Isinii galee haati kun haa gargaaramtu. Intalli deemte kun intala keenya, intala dubartiiti, ilmoo dubartiiti. Haadhaaf jiraatti ture, haadha ishee jiraachifatti ture. Garuu irraa godaantee jirti. Kanammoo bochaan miti kan gargaaru. Boichi osoo deebisee ta'e nunu boonyee hin deeffannaan. Amma garuu boichi boonii nu deebisuu hin danda'u. Boonii homaa nu gochuu hin danda'u. Yoo dandeenye wal cina dhaabbannee dhugaa boonii baasuu, dhugaa boonii barbaaddachuu. Isinii galee warri seentaa muyuutii qabadhaan kallattii dandahameen koppiliinkii fi sheerii akka namoota bira nu gahee dhugaa intala kana akka barbaadamu kana bicha irratti nu xiyyeeffadhaanu waan biraa waan jennu qabnu haasaa nuun haasofnu dhugaa ishee qofa jechuudha. Haati kun kaleessa maallaqa na gargaara isiniin hin jenne maallaqa naa kenna isiniin hin jenne bifa isaanii mar'ummaan isaanii ashaara haatiin dhufanii hadara dhugaa mucaa kiyya naa barbaadaadhaan waan biraa hin dubban itti yaadaan nutis haadha qabnaan usoo harmee keenya taate sanuma waan ta'eef hadaraa keessan emoojii bochaa hin kaayina koppiliinkii godhaanu yaada gaarii gorsa jajjabina hubannaa waliif kennaanii gaafa duune wal faarsuun bu'aa tokko hin qabu ol wal deebisuu hin dandeenyu gaafa jirru walaa tumsinu nu gaheera baqqaa sammuun keenya miidhameera sammuun keenya dhimma boonii irratti nu dadhabee jira jechuudha jiruu nu jibbisiisee jira kanaaf emoojii azzalatti hin barreessinaa haadhi boonii dhugaa mucaa koon barbaadaa dhugaa mucaa koonaaf barbaadaadhanii dhufanii sin immoo kana ajandaa gootanii geessitanii feesbuuk irratti ajandaa nurraa jijjiirtanii isa kana yeroo biraatti deebina ammaaf garuu koppiliinkii qofaatiin taabii qofaatiin sappoorti tolchaanii yaada keessanis jalaan waan nuti hin dubbanne waan nuti daganne yaada keessanis koomentii jalatti nuuf kaa'aa dogoggoree yookiin obboleettiin koo obboleessi koo as keessa jiru dogoggoree yoo jiraanne asumaan uummata kabajamu dhiifama isiniin jenna koppiliinkii fi taabii immoo addaan hin kutina galatooma. Galatooma hundi keessaniyyuu yaada mana keessaallee nan fudhadhaa barreeffamaan jala jalaanis nan qabadhaa isinis warra sirra gastii irra jirtan naa qabachuu dandeessu yaadni guddaan yaada uummataa gatii ta'eef jechaadha. Chuuchaa irraatii fi Hamzaa irraatiin haasa'uu barbaada. Tiimiin Hamzaa fa'aa Chuuchaan fa'aa baay'inaan ijoolleen tokkichoon guddeen fa'aa bu'anii hin bu'ee guddeen naggasaan fa'aa bu'anii jiranii. Ijoollee baay'een asirra jiru baacaaf isaan fa'aa
beetu waan gurguddaadha kan hojjetan namoota baay'een ammaqaa keessan illee dhoofni hojii gurguddaadha kan isin hojjettanii galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Amma addatti chuucharratti baay'ee duulamaa jira. Mucaan kun akkuma isin argitan reefu ijoolleedha. Young generation ani ijoollee young ijoollee waxxaati. Lakkee Yoseefina qabamu akkas ta'uu qaba. Booniin kunuutti isa dhugaa waaqayyoon isinitti himaa booniin ragaa. Amma Yoseefin obbolaanun isaa waan biraa haasa'utti jalqabuun isaa dheengadda galgaladha. Kunoodha booniin ragaa. Amma Hacaaluu wajjin eeda walii bilbilee mari'annee yoo waan kana dubbanne nama dhugaa mucaa kanaa dhossee fakkaanna maal nu wayyaa. Amma har'a ganama boonii watteetta ta'ee kan beeku hospitaala deemsisaniiru inni hospitaala gashaniiru ganama kana. Maaliif obbaruu dadhabeera sii galee maagaa irratti midhaan nyaatiin jira gulukoosiidhaan ta'aa jira. Amma tu mucaa kana gaafatte waan sii deebisu hin beeku. Sii galee waan kana to haasaame immoo waan dhugaa mucaa kanaa dhossuudhaaf dhugaa boonii dhossuudhaaf haasaame fakkaata. Namoonni gaafa sana achi hin jirre immoo aniyyuu tun hin dhanne ta'ee akka warra achi hin jirre tan haasaarra. Kun maaliif akkas ta'uu dide? Kun maaliif akka kana ta'uu dide? Dhugaadha booniin kunoodha gaafa sana. Bakka girrigirriin baacaanis kunoo achaan jira jedhe girrigirrii gaafa sana booniin faa kunoo ragaadha. Yeroo toof yaadattee waan tokko yaaddu hin qabdu. Si galeera. Bakka girrigirriin gaafa sana girrigirrii akkana jedhamu miti. Amma reeffi dhufaara jedha jiru akka amma maaloo jedhu amma kana dha'u sana dhuu kana dhuu. Kana keessatti bilbilli sun eessa akka jirullee eddan sammuutti deebi'ee reeffi gadi feeneen yaadadhe. Maal wayyaa wanti kun edaalakkaa akkasii jedhee ofii kooti ofitti deebi'e. Isinii galee dhugaa dubbachuudhaaf. So amma wanti godhamuu qabu haga mucaan kun of baree mucaan kun hatootamu hatootamu. Yoo amma yoo taatame garuu waan tokko bu'aan qabu dhugaa tokko beekuudhaaf hundumtuu dubbachuu sodaate malee sammuun mucaa kana akka sirrii hin taane booniin kun horagaan Hacaaluun kun horagaan sammuun isaa sirrii miti sirrii yaadaan jiru sirrii haasa'aan jiru. Nama haga ammaatti nama du'e maqaa waamu maal godhattee qabdee qoratta garuu namni baay'een amanuu dhiisuu danda'a.